السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما أركفوني أبوليين كنا وروني ميديا فيدمته هندي كيسانو أقسم وروني من تبرا وردفتنيس هندوتي كيسانو سلامتان كبجا قبدو سندرها بيتو سنين جيشو بربانا أقام نظرها بابا جراتني سنين جنة أبوليين كيا وروني كان دورا ماميلا نوفتاتني هندي كيسانو غلطو ما جرات لاي سنين جنة أمس وروني ماميلا نوفتا شير سبسكرايب gochuu sinin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya warroonni sagalee kiyya kana dhageeffattanii akkasuma warroonni quuqamni wayii isinitti dhagahame warroonni waa isinitti dhagahan qofti sagalee kiyya kana rabbiif jecha sheer naaf godhi isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya obboleeyyan keessan kan mana hidhaa keessa jiru yaadadhaa isiniin jechuu barbaada. Waan qabdaniif fayyadamaa obboleeyyan teessaniif sagalee ta'a isiniin jechuu barbaada. Jireenyi mana hidhaa manuma hidhaati jechaadha. Jireenyi biyya namaa keessatti fa'aaliin ofii dhaqee nama laallee kafirri ofii dhaqee nama laallee jireenyi mana hidhaa manuma hidhaati jechaadha. Obboleeyyan keessa yaadadhaa isiniin jechuu barbaada. Yaa obboleeyyan kiyya miidiyaa fayyadamtanii namaaf sagalee ta'uun waan xiqqaa isinitti hin fakkaatina. Waan xiqqaa miti sagalee namaaf ta'a waan qabdaniif fayyadamaa. Sagalee namaaf ta'a isiniin jechuu barbaada. Sagalee caalaa salaata shanan keessatti rabbii keessan gaafachuu du'aayii hin dagatinaa isiniin jedha. Mana hidhaa kana keessatti ho'i isaan dabarse qorri kun isaan dabarse amma ho'a deemna jechaadha. Akkasuma baatiin kabajamaan ulfaataan rabbiin ittiin nu haa ga'u. Rabbiin nama san nu haa taasisu. Rabbi nama soomanuu nu haa taasisu. Obboleeyyan teennaa mana hidhaa keessatti waggaa dabarte dhaqqabee ammas dhaqqabuuf deemtu hedduutu jira jechaadha. Saniifuu obboleeyyan teessan hin dagatinaa. Yaa obboleeyyan tiyya warroota sooshaal miidiyaa kanatti feemasa taatanii akkasuma sooshaal miidiyaa gara garatti fayyadamtan hundi keessanuu obboleeyyan keessaniif sagalee ta'a isiniin jechuu barbaada. Sagalee ta'uun guyyaa takka qofa mul'atanii kiishuma isaan uffatan kana uffattanii mul'attanii deebuu qofa osoo hin taane ilmi namaa haga furmaata argatutti nam tokko bakka rakkoo san keessaa haga ba'utti nama san rakkoo keessaa baasuuf tattaafadha. Manatti hin dacha'inaa jechaadha. Jireenyuma namu jireenya keessan keessatti waan nama mudatu hin beekan jechaadha. Haga obboleeyyan keessan mana hidhaa san keessaa bayanitti haga galanii saabatanitti yaa obboleeyyan kiyya piliis wallaahi rabbumaaf jecha walaa yaadannu. Warroonni achi keessan rakkatee hidhamee salphachuun dararamuun diqqaachuun isaanii taate kuni warroota kaleessa biyyatti darasaa gargaaru warroota masgiida rabbii ijaaru warroota rakkateef sagalee ta'u warroota wallaahi rakkataa gargaaru hunda bitu achi keessatti hidhamee rakkatee dararamuun salphachuun diqqaachuun gahee isaanii taate jechaadha. Ammoo rabbiin isaan haa baasu. Rabbi nagahaan alii isaaniitti isaan haa galchu. Wallaahi rabbuma isaanii kadhannaa rabbiin hidhaa san keessaa isaan haa baasu. Du'aayii godhaafi salaata shanan keessatti hin dagatinaa. Warroo nama taate ilma namaa taate kawaasin dhagaman jechaadha. Kan nyaata hin qabne kan uffata hin qabne keessa nu'uuni warri mana namaa keessa hojjetu waa meeqa uffannee kootii mataa waan shaarbiin uffannu nu gahuu dhabee kootii irraan uffannu kana keessaa nu qurra jechaadha. Qilleensaa wal qabatee haala qilleensaatiin wal qabatee jireenyumaa isaa achi keessa nama meeqaan jiraatanii dararaa akkam dhandhamu jiran. Yaa obboleeyyanti yoo namni muraasi galee jedhanii boqochuu osoo hin taane obboleeyyan keessa mana hidhaa keessa haga galanii saabatanitti waan qabdaniif fayyadamaa sagalee ta'aa fi isiniin jechuu barbaada. Piliis namni sagalee kiyya kana dhageeffatte sheer godhi. Obboleeyyan keessaniif sagalee ta'a. Sagalee walii haa taanu. Qarqaarsummaan biraa hafee obboleeyyan keessaniif yoo sagalee taate waan qabduuf fayyadamte sanumatu ajiriidha. Sagalee miidiyaa irra namaa ta'u waan xiqqaa sitti hin fakkaatin waan guddaadha. Faayidaa qaba. Waan qabduuf feetu Facebook qabaadhu, feeti TikTok qabaadhu, feetu miidiyaa feete yoo fayyadamte fuula peejii kan kee irra obboleeyyan keetiif sagalee ta'e. Lubbuu isaanii haa dhaqqabnu. Nama haguma jiru lubbuu isaa dhaqqaban jechaadha. Haguma jiru rakkoo isa baasan. Yoo du'e mararfatanii maarreen ta'uu irra nama haguma jiru rakkoo isaa dhaqqabanii rakkoo isaa furanii saniifuu sagalee ta'aa fi isiniin jechuu barbaada. Inni biraa ammoo namoota asumaa gadi bu'ee boolee as deebi'u. Sila ilmi namaa kun rakkuma keessa dabare kana hin furmuu jedhee barani. Mee as biyya kana keessatti maal keessa akka ture hin yaadatu.
akka gadi bu'ee maatii ofii nagaa osoo hin gaafanne achi as deebi'a. Takki rasaasa tu isa nyaata. Takki tarrafee biyya kana ga'a. Gaafa biyya kanallee gahe rakkoma santu isa eeggata. Maaliif sammuu ofii keessa waa isa jijjiiraa hin yaadanneen jedhee barane. Namoonni akka carraa taatanii hireen rabbi isin galchite rabbi isin haa galchu. Biyyi namaa biyyuma namaati. Biyyi ormaa biyyuma ofiiti. Hamtuu haa taatu badduu haa taatu nageenni jiraannaani wanti akka biyya ofii hin jirtu jechaadha. Waan feete yoo taate. Biyya gadi baatee dalagattee yoo humna qabaatte fayyaa yoo qabaatte itti gargaaramtee jiraattu jechaadha biyya ofii keessatti. Saniifuu namoonni biyyaa yaatan. Biyyaa yaa'uun kun waraqaa seeraan ala osoo hin qabaatin keerii takkaallee isin hin qabdu. Yooma waraqaa sanuu qabaatte biyya keenya keessattuu wanti dalagatanii jiraatan guute. Ilmi namaa karoora yoo qabaate, fayyaa yoo qabaate hiyyummaan qabu beeki. Hiyyeessa namaa jechuun nama qalbii hiyyeessaati malee maallaqa dhabeetii miti. Hiyyeessa namaa jechuun nama qalbii hiyyoome. Namni fayyaa qabu namni qalbii dureessa yeroo kamuu dureessa jechaadha. Biyya namaa deemteef hin duroomtu biyya keessa jiraatteef durummaan dhabdu. Illa yoo kaayyoo qabaatte yoo fayyaa qabaatte nama qalbii dureessaa yoo taate walumaa galatti. Wallaala biyyaa isin baasa biyyaa hin bahinaa please. Biyyaa hin bahinaa. Yoo adda asii gabbuusan boru karaa saniin ol deeme akkas ta'e maarree ta'e rakkate dararame bar namnummaanuu nama nuffaa bar. Namnummaan miidiyaa kanarra sagalee namaa ta'uu nama nuffaa. Mootummaanis akkasuma nama dhiisa waan fedhe haa ta'u kallii walliidha. Ima guuranii. Please warroonni obboleeyyan qabdan hundi keessanuu anaanuu dabalatee jechaadha. Yeroo akka biyyaan baane biyyaa akka hin baane namni biyya bahuu dhorqa. Ka biyyaa bahee rakkate. Biyyaa bahuun keerii takka hin qabdu. Wanti keerii sii qabu biyyuma kee keessa yoo jiraatte. Ati nama fayyaa qabu yoo taate hojjettee jijjiiramuu dandeetta. Kaayyoo yoo qabaatte akka itti deemtu yoo qabaatte jechaadha. Biyyaa bahuun dogongoraa. Biyyaa bahuun hedduu dogongora jechaadha. Ilmi namaa kaayyoo yoo qabaate waan hojjetu san yoo qabaate walumaa galatti namni qalbii dureessaa yeroo hundaa dureessuma. Gabaabseetuma isinii himaan. Kanaafuu jireenya biyya namaa deemta hawwuu irra jiruu biyya keessanii sanitti maal akka hojjettanii jiraattan karoora baafachuu isin barbaachisa jechaadha. Akkasuma namni biyya namaa keessa teettee galte muuxannoo ati biyya namaatii argatte karoora fuula duratti si jijjiiruu danda'u maal akka sammuu keessa galmeeffattee galte hin dagatin. Akkasuma obboleeyyan teennaa hin deemina seeraan ala biyyaa hin bayinaa. Seeraan ala biyyaa bahuun rakkoo hamaadha. Hawaasni nama arguu hin dararamaa. Maatiin ofii agas caalaa dararamaa. Hin galamoo hin galuun karaa bahee ilaala. Yaa obboleeyyan tiyya maal faayidaan maammee akkanumaan biyyaa yaane wallaala biyyaa yaane. Biyya teenya irrattuu yoo fayyaa qabaatan biyya dalagatanii jijjiiraman. Biyya teenyattuu yoo nageenni jiraate biyya dalagatanii jijjiirama guddaa fidan. Saniifuu wal qusadhaa. Of qusadhaa. Akkasuma obboleeyyan keessan qusadhaa. Karama jirtanii dhoorgaa akka biyyaa yaane seeraan ala. Ka biyyaa baheefuu rakkinni hamaan dhufe. Ka achi dararamu, ka achi rakkatu, ka achi salphatu, ka achi du'u, ka du'ee awwaala dhabu. Bar biyya ofii keessatti du'anii awwaala argachuun waan guddaadha. Saniifuu obboleeyyan tiyyaa an sagalee kiyyallee asuma isinirraa gabaabsaa. Warri viidiyoon kiyya garaa isin nyaate isinitti tole sheer godhaa, laayik godhaa. Obboleeyyan keessaniif akkasuma sagalee taa'aa isiniin jechuu barbaada. Warroonni koomentii nu barreessitanii waan adda addaa jettanii nu jajjabeessitanii hedduu galatoomaa galanni keessan guddaadha. Yaada biraa qabannee walitti dhiyaanuuf inshaallah nageenyi waliin nu haa deebisu. Biliisi ilmi namaa yaada goolabanii deebanii yaada biraallee haasahuun waan biraa moodaa biraa keessa nama seensisa waan ta'eef namni bilbila qabuttuu fayyadamee of jijjiiruu danda'a wanti biraa osoo hin taane jechaadha. Saniifuu obboleeyyan tiyyaa of qusadhaa. Share